ودو مدينة لاتيك اندفن تيوجينو باريسان جيرمان أرسنال انجفاتشون يرو لما فاف تبت أمورا چامپينس ليگ أوروبا فكاكابي دغانرس دورغو ميچان على توس ميكيل أرتيتان غاري نساني دورغو ميچا كيسات غاري چماتوري جدن لينجسان باريسان جيرمان لويس انريكين يعني ميكيل أرتيتا سري ميتيجچودا مورماني أبوبكر عبدالله دبلتساق اندي سيرام Partey away, out as far as Fabian Ruiz. Oh, he smashed that one home. Awin Arsenal waggoota 19 booda Champions League Awurooppaatiin xumuraaf qabu kaleessa Paarisitti jalaa gufateera. Walakkaa xumuraa Champions League Awurooppaa tapha deebii kaleessa Parc des Princes PSG waliin morkii taasisee 2-1 mo'atamuun qabxii waliigalaatiin 3-1 injifatamee dorgommichaan ala ta'e. Dagaanars tapha jalqabaa Londonitti 1-0dhaan mo'atame ni jijjiiraaf eegamaa turus goolii eegam PSG Gianluigi Donnarummaan ga'umsa gaarii isaatii fufeen Arsenal goolii galchuu hin dandeenye. Lammiin Itaalii yaaliiwwan Gabriel Martinelli dabalatee yaalii Martin Odegaard jalaa ittisuun injifannoo PSGtiif gumaacha guddaa taasise. Arsenal yaalii goolii 19 taasise keessaa 6 kallattii isaanii kan eeggate ture. Hammi goolii galchuu danda'u jedhamuudhaan eeggamu 3-1 taphicha xumure. PSG'n yaalii goolii 11 taasise keessaa 4 kallattii kan eeggatani. Taphichaan daqiiqaa 27 irratti kubbaa rukuttaa dabbirraa rukutameen Thomas Partey erga deebisee booda Fabian Ruiz kubbaa argate rukutuun goolii galcheen PSG'n dursuu eegale. San booda goolii eegan PSG Donnarummaan yaalii Bukayo Saka ittisuun ga'umsa gaarii isaatti fufe. Luis Skelin kubbaa harkaan tuqeen rukuttaan penaltii PSG'f kennamus Vitinhaan rukutee David Rayaan jalaa qole. Daqiiqaa 72ffaatti Akraf Hakimiin goolii lammaffaa PSG'f galchuun injifannoo PSG mirkaneesse. Daqiiqaa 4 booda Bukayo Sakaan goolii takkitti Arsenaliif galchus taphichi injifannoo PSG 2-1 xumurame. Chaampiyooniin Firaansi qabxii waliigalaa 3-1 mo'atee yeroo lammaffaaf tapha xumuraa Champions League Awurooppaatiif ga'e. Dagaanars taphoota lamaan PSG waliin taphateen hammi goolii galchuu danda'a jedhamuudhaan eeggamu waliigalaan 4-7 ta'us garuu gooliiwwan galchuudhaan xumuraaf darbuudhaaf hin carroomne. Arsenal walakkaa xumuraatiin dorgommichaan ala ta'us leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kilabichi Champions League Awurooppaa bara kanaatiin garee cimaa ta'uu dubbatu. Baay'ee itti dhiyaannee ture kan qabxiin mul'isu caalaa itti dhiyaanne garuu carra dhabeessa taanee dorgommichaan ala taane jedhan. Donnarummaan qabxii galmaa'eef ga'umsi mul'isee sababa ta'uu kan eeran Arteetaan taphoota lamaan PSG waliin taphanne yoo ilaalle taphataan isaanii ga'umsa olaanaa mul'isee goolii eegadha kan jedhan Arteetaan taphattoota kootinis booneerra jedhan. Enriken yaada Arteetaan taphoota lamaaniin Arsenal caalee ture kan jedhu akka ittiin amanne dubbatani. Arsenal tapha gaarii taphachaa turus ibsuudhaan garuu nuti xumuraaf ga'uun nuuf mala jedhani. Paris Saint-Germain bara kana kilaboota England Arsenal, Aston Villa, Liverpool fi Manchester City injifachuudhaan waancaa guddicha kilaboota Awurooppaa kana yeroo jalqabaaf fudhachuudhaaf hawwii qabu dhugoomsuudhaaf Muunikitti Inter Milaan injifachuu qofatu isaafi. Kilabichi bara 2019 xumuraaf ga'uudhaan Bayern Muunikiin mo'atamee waancaa dhabe. Amma Luis Enrique waliin kilabichi hawwii kana ni milkeeffatamoo kan jedhu ni eegama. Dagaanars Champions League'n aan ala ta'uu isaatiin baranas waancaa tokko osoo hin fudhatiin bara dorgommii kana xumuruu fi taphni kun Arsenal tapha 201 Champions League'n kan taphateedha. Kilaba Champions League Awurooppaatiin taphoota hedduu taphatee waancaa hin fudhanneedha. Partey away, out as far as Fabian Ruiz. Oh, he smashed that one home. Saudi Pro League'n Al-Ittihad Al-Hilali fi Al-Haliin injifatan. Morkiin Cristiano Ronaldo fi Karim Benzema injifannoo Benzemaatiin xumurame. Kilabii Ronaldo fi Maane faa qabu Al-Naasir dirreessaa irratti Al-Ittihadiin goolii 3-2 mo'ame. Al-Naasir goolii Sadio Maane fi Aymaan Yaayyaan galchanii 2-0dhaan dursaa boqonnaaf ba'e. Dursaan liigichaa Al-Ittihad goolii Karim Benzema, N'Golo Kante fi Hossam Owan galchaniin injifachuudhaan dursummaasaa cimsate. Kaleessuma sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Al-Hilal dirreedhaan alattiin goolii 5-3 Al-Red injifateera. Al-Hilal atrikii Al-Dawsari fi goolii dabalataa Mitrovic fi Malcolm galchanii moo'e. Chaampiyooniin Champions League Asia Al-Haliin goolii 2-0dhaan Al-Tawaan injifate. Al-Haliin goolii Mahammad Suleemaanii fi Ivan Toniin galchaniin injifachuun sadarkaa sadaffaatti ol dhufeera. Liigii Professionaalaa Saawudii kana Al-Ittihad qabxii 71 yoo dursu Al-Hilal qabxii 65 lammaffaa, Al-Haliin 61 sadaffaa, Al-Naasir qabxii 11 Al-Ittihad irraa fagaachuun sadarkaa qabxii 60 sadarkaa arfaffaadha. Liigii Awurooppaa walakkaa xumuraa tapha deebiitiin Manchester United Athletic Bilbao Bodo Glimt immoo Tottenham simatu. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim deeggartoota kilabichaa gammachiisuuf taphicha injifachuun murteessaa ta'uu himaniiru. Abdurrahman Amin dabalata qaba.
liigiin awurooppaa kan bara dorgommii 2024-25 goolabamuuf kana booda taphoota 3 qofa keessummeessa. Walakkaa xumuraa tapha deebii dorgommichaatiin Manchester United dirree isaatiin ala Athletic Club Boodoon Tottenham waliin taphatu. Tapha duraa dirree isaatiin ala gara San Mames imaluun goolii 3-0 Athletic Bilbao injifachuun kan deebi'e Manchester United tapha xumuraatiif San Mamesitti deebi'uuf kan beellamate fakkaata. Manchester United tapha kana dirree isaa irratti taphachuun tilmaama injifannoo akka argatu taasiseera. Seenaa dorgommichaatiin kilabni dirree isaatiin ala garaagarummaa bal'aan injifatee dirree isaa irratti gooliin hedduutti galuun mo'amee dorgommicha keessaa bahee Maccabi Haifa qofa. Manchester United goolii 3-0 dursa. Seenaa gadi aanaa akkana akka irra hin deebinee fi tapha xumuraas injifachuun karaa qaxxaamuraatiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf ijibbaata murkata. Dabalataan hanga yoonaatti kilabni liigii Awurooppaatiin hin mo'amin Manchester United qofa yoo ta'u injifannoo sanas itti fufsiisuufi tapha kana injifatee yookaan qixaan xumuruun waancaaf yoo gahee Manchester United seenaa liigii Awurooppaatiin kilaba osoo hin mo'amin waancaaf gahee torbaffaa ta'a. Kilaboonni lamaan kana dura taphoota 5 waliin taphataniin gooliin 22 gidduu isaaniitti yoo galu tapha tokkoon goolii 4 fi sanaa oltu gala akka jechuuti. Ruben Amorim liigii Awurooppaatiin xumuraaf yoo gahan Jose Mourinho fi Thomas Tuchel itti aanuudhaan kilaboota Ingilaand leenjisaa waggaa jalqabaatiin nama xumuraaf gahee sadaffaa ta'u. Ruben Amorim turtii Super Sport waliin taasiseen xumurri bara dorgommii isaaf murteessaa ta'uu kaasuun taphni Bilbao waliin taphatan ammoo daran murteessaa ta'uu hime. Liigii Awurooppaa shaampiyoonii ta'uun Champions League Awurooppaa akka nama hirmaachisu ni beekama. Nutis shaampiyoonii ta'uuf morkannaa deeggartoota keenyas gammachiisuuf taphicha injifachuuf dirqamna jedheera. Athletic Bilbaoon tapha kanaan obbolaa lamaan ilmaan Willian, Nico fi Inaki tajaajila isaanii hin argatu. Tapha biraatiin kilabni Norway Boodoon Tottenham waliin morkiin taasisuun eegama. Tottenham tapha jalqabaa Londanitti goolii 3-1 injifachuun tapha kanaan qabxii isaa eegsifachuuf morkata. Ange Postecoglou kan leenji'u Tottenhamis akkuma Manchester United liigii biyya keessaatiin hirmaannaa waltajjii Awurooppaatiin ala ta'eera. Dorgommii kana injifatee karaa qaxxaamuraatiin Champions League hirmaachuuf morkata. Seenaa keessatti tapha jalqabaa waliin taphatan Tottenham injifatee tapha lammaffaaf waliin morkachuufi Tottenham sarara jidduu irratti tajaajila James Madison san miidhamaan hin argatu. Taphataan sarara jidduu Boodoo lammiin Norway Saltnas ammas morkii keessaa hin baanee hamma dandeenyeen injifannoof morkanna jedhe. Steps up, rolls it. Waancaa addunyaa bara 2026 Meksikoon deeggartoota miiliyoonotaan lakkaa'aman akkasumatti beeksifte. Waancaa addunyaa bara 2026 yeroo jalqabaaf biyyoonni 3 Meksikoo, US Ameerikaa fi Kaanaadaan yoo keessummeessan, Meksikoon immoo deeggartoota miiliyoona 5 ol akka keessummeessitu hooggansi biyyattii beeksiseera. Staadiyeemota 16 taphoota waancaa addunyaa kana keessummeessan keessaa 3 staadiyeemii magaalota Meksikoo, Guadalajara fi Monterrey'ttiin taphatama. Staadiyeemiin 11 immoo US Ameerikaa fi Kaanadaa keessa jiru. Namoonni miiliyoona 5 ta'an dorgommii kana ilaaluuf gara Meksikoo akka imalan mootummaan biyyattii yoo beeksisu karaa nagaa ta'een akka dorgomamu hojjechaa jiraachuus beeksiseera. Staadiyeemii beekamaan biyyattii Aztekaan tapha baniinsaa waancaa addunyaa waxabajjii 11 bara 2026 keessummeessuudhaan eegalama. Fiifaan staadiyeemii waancaan addunyaa dubartootaa bara 2027 itti dorgomamu beeksise. Waancaan addunyaa dubartootaa bara 2027 Biraazilitti yoo taphatamu staadiyeemii Rio de Janeiro Maaraakaanaa jiru dabalatee staadiyeemiiwwan 8 filatamaniiru. Dorgommiin kun yeroo jalqabaaf Laatiin Ameerikaatti yoo dorgomamu Beela Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador fi Sao Paulo magaalota waancaa addunyaa kana keessummeessanidha. Staadiyeemonni waancaa addunyaa 2014 irratti tajaajila kennaa turan dorgommii kanaanis irra deebiidhaan tajaajila kennu jedhameera. Waancaa addunyaa bara 2014 Jarman Maaraakaanaatti Arjentiinaa injifachuun shaampiyoonii ta'uun ni yaadatama. Pireezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon Biraazil irraa addunyaa guutuun miira haala qabatamaa biyyattii fi muuxannoo isaanii fudhachuu danda'a jedhan. Waancaa addunyaa bara 2023 Speen shaampiyoonii ta'uun ishee ni yaadatama.